Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromooti. Alhamdulillah yani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maratti nagahu. Daawwattootan kiyya namoonni bilbilli keessan yeroo waan garagaraadha dhaggeeffatan sagaleen isaadhaa dadhabaa yookiin laafaa isin jalaa ta'e yookiin ammoo dadhabaadha laafaadha jettanii bilbila keessan shakkitan jechuudha. Haala sagalee bilbila keessanii san yookiin ispikara bilbila keessanii san salphumatti noormaalii sarratti yookiin sirreessuu dandeessan isin barsiisa yaani akka sagalee haala sagalee itti ol kaafatan jechuudha isin galee yaani fakkeenyaaf yeroo nashiidaa garagaraadhaa muuziqaa garagaraadhaa yeroo dhaggeeffatan warri bilbilli keessa sagaleen isaadhaa xiqqoo laafaa isin jalaa ta'e akkasuma yeroo bilbila garagaraadhaa haasoftan jechuudha isin galee walumaa galatti sagaleen bilbila keessanii tokko yoo laafaadha jettanii yaadan yookiin dadhabaadha jettanii shakka bilbila keessanirraa qabaatan jechuudha. Haala salphumatti ispikara isaadhaa kana yookiin sagalee makarafoona isaa kana sirreeffachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootan kiyyaa namoonni bilbilli keessan sagaleen isaadhaa laafaa isin jalaa ta'e yookiin dadhabaa isin jalaa ta'e haalli salphumatti sagalee bilbila keessanii kan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Siitingii bilbila keessanii galtanii asirratti galtan siitingii kanarra achi booda asirratti bakka saawundii kanatti kilikni gootu achi booda voolumii kanarratti kilikni gootu achi booda tun yoo cufaa jiraatte haala kanaan oonii gootu itti aansuudhaan kan hamma akiraanii bantu itti aansuudhaan ammallee tuqaa sana asolitti kan argamtan kilikni gootu ammallee meediyaa voolum limit kanatti kilikni gootu achi booda tana oonii gootu yamma ofir jirtu tana haala kanaan oonii gootu achi booda ammallee wanni gootan kan hamma akiraatti buttan haala kanaan hamma akiraani bantan ni galee as ture jechuudha keessan amma asirra jira. Wanni gochuu qabdan isin kana hamma akiraatti buttanii jechuudha. Akirra keessaniiti kanallee yoo ofirra jiraatte oonii gootan jechuudha isin galee kana laaziim oonii gootuu qabdan jechuudha. Oonii gootan malee aslaan isiniif hin banamtu jechuudha. Sunumti irra isiniif hin deddeemtu. Isin galee kana dabaluu hin dandeessan jechuudha. Garuu haala kanaan yoo oonii goone nagaan irra nuuf deemtu jechuudha isin galee yookiin dabaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan dursa sana ishii olii sana oonii gootaniiti kan ammoo asirra jechuudha keessan kan jiru haala kanaan asirra kan jiru amma dhuma haala kanaan bantanii jechuudha isin galee haala kanaan egaa sirreessanii waan kan lamman bantanii jechuudha. Booda yeroo waan garagaraa dhaggeeffatan jechuudha sagaleen bilbila keessanii suni sirriitti akkuma noormaalii gaafa haarawaa bilbila bitatteen sanitti isiniif dhageessa yookiin isinitti dhagaamachuu waan dhaggeeffachuu barbaadan yeroo bilbila haasoftaniis yeroo waan garagaraa dhaggeeffataniis yaani booda rakkin isaadhaa haala kanaan furamee jira jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeesan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Barumsa biroota nagaa olta deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.